uumamni wartee hundi waan irra faqeessa jira dachii keessa jira kun illaa aati rahmaani abda garbootan isaa taamaleen dhufan guyyaa baruudha guyyaa firdiidhaa jiran wala nuti malaayikaan waaqessiru nabi Muhammad an yeroo takka Jaafar na diba yeroo isaan nama waaqa jedhaniif nabi Muhammad nuti ergamaadha kan du'e akka Abrahaam nama kana wal madaalchisan namaa fi waaqa isaanii yeroo wal madaalchisan sheem namni biyya takka wal madaalchisa gartee mootummaa takka amantii takkaa fi amantii tokko wal madaalchisa ergamaa fi ergama wal madaalchisa waaqaa fi ergamaa wal madaalchisu no walitti madaalamu gartee addunyaan waan akkana raawwatu boksii dhiirumaa fi dhiira wal fidan dubartii fi dubartii kubbaa miilaati dhiiraa fi dubartii kubbaa miilaa taphu takka argitanii boksii dhiiraa fi dubartii walii baatu takka argitanii akka jedhan ammas quraanni keessan dubartii mirga isiin xiqqeessee maarree godhee nama wal qixxeessee nuumnee quraanni kana jala waaqayyoon eegakkata jalqabatti aadam uume bar aadam uumeeti isiin dubartiin akka jedhu akka wangeelaatitti dubartiin dhiiraaf uumamte jedhabbo mee haadhi ustaazni dafee lallabate xaara silita la jechuudha Uma akana midhagee ofiin akkana jedhama. Ikko gurra na buusuuf lallabataa tanis ni naqee bara na gabbula. Ustaad Abu Masla paastara teebar waldaa qayyanu dun buqqisee ofaasoo lallabuuti. Yoom deebee sila waaqa paastara te astaghfirullah lazim. Amma lallaba wallee waaqayyo amma qajeelsaa. Hadda jallinnaaf barachaa jira garuu waaqayyo guyyaa tokko yaadatee jennaan dhugumatti lallaba. Waan takka qofa taaqliin sii fudhattu hin deebisti. Gaafuma kana faalle in diddeemmas deebite dhaggeeffadha. Geeti dhaggeeffadha jedhan. Jetti geeti waaqayyoon meeqa? Waaqayyo tokko ka maal jechuun? Dhaggeeffadha tokko na jedha amma hin faallesteedha. Laalaa nan gaafatina an deemuu eeda naqa. Deebistee bara waa tokko maa wagaagaa namni jedhu waaqayyo tokkeet waaqayyoo meeqa fannoo irratti du'e? Maal jechuun? Waaqayyo meeqa qabamoo waaqayyo tokkuma. Waaqayyoon meeqa ennaan tokko naan jette miti. Maa diduun jedhan. Waaqayyo tokko yaa. Tokko waaqayyuma tokkicha kanaatu fannoo irratti du'e. Waaqummaan isa keessa jira inni Yesuus waaqa guutuu nama guutuudha bir. Okay waaqa sadeen keessaa waaqa kamtu fannoo irratti du'e. Waaqni sadin jiru waaqayyo tokko maal taate obboleessi. Okay waaqayyoon tokkichi ni du'a tokko. Ijoollee dhugaa barbaruuf deema argitanii waaqayyo tokko jedhee waaqayyo sadii jedha fidee giddima. Laalaa hin jiru ustaaz waaqa sadii hin qabnu kiristaanonni waaqa sadii qaban hin jiru. Hin qabdu waaqayyo waaqa kamtu fannoo irratti isiniif du'e. Maatii yaaduu si barbaachisa hin beektu waaqayyo si du'e. Waan du'e hin jiru waaqa du'e hin qabnu nuti waan jiraata. Okay qaamni gartee fannoo irratti du'ee jira moo hin jiru waaqa moo namaatu du'e? Maqaa qalama kanaatiin sirra harukutu. Waa ilaali kan du'e inni nama guutuu waaqa guutuu jenna namummaa sanii ilaali namummaa sanii waan tokko na yaadachiiste Koi geetira tokko isa gaafa tibbeessoo waaqayyo jalan dubbatiin Jaafar jalan dubbatiin waan ta'eef waaqayyo meeqa tokko sana yaadachiiste bara tokko tokkicha loo sabii lafaatti ergisanii waaqayyo meeqa tokko jedhan kasaa kana godhe. Inuma sin jallise wanti itti amantaa sun Kiristoos. Amma nama meeqa asirra jira? Nama gartee 434 jira. Nama tokko ijoollee waaqa du'uun qabu kiristaanonni waaqa lama sadii illee qabu waaqa tokko qabna waan tokkuma seen. Amma inni na gaafate waaqa tokko jedhee jennaan inni waaqa sadii jedhee ilaal aca barbaruu deema ustaasni keessan malee. Aca barbaruu deema. Yesuusiif maal? Yesuus waaqa koodha ka. Hafuurri qulqulluun hoo? Yesuus waaqa kooti. Hafuurri qulqulluun hoo? Waaqami. Tokko hundu. Hin beeku waan ati deemtuuf hin beeka hundu. No. Waan si gaafadde qofa deebisi. Yesuus waaqami. Laahoonti.
ilaala geemii viidiyoo warabaatiin kan nama lakkoofsisu waan tokkodha si jammar waan lama sadii jiru waaqa tokko qabna nuti. Iyyesuusiif maaliif hin jee? Waaqayyoodha waaqayyoo. Iyyesuus maami waaqni kee? Dhaqee Yohaannis tokko dubbifadhu. Yohaannis tokko maaltu nagee Iyyesuusiif waaqaami? Ekko isuma santu sii deebisa dhaqee dubbifadhu. Eegee Iyyesuus waaqa ta'e kan mukarratti fannifamee du'e eenyu? Iyyesuus maami? In waaqa guutuu nama guutuudha namummaa saniin du'e malee waaqummaan inni kan du'e. Wala waan irruu fi guutuu kan mukarra fannifamee du'e Iyyesuus. Akka deebiin deebuu sii deebise akka dirqama akka ati yaaddetti miti kan sii deebisu akka beekutti sii deebisa. Fannifame san nama guutuu moo nama guutuu waaqa guutuudha moo nama guutuu qofa? Waaqummaan keessa jira nama guutuudha. Kan mukarra fannifame waaqa guutuu qofa moo waaqa guutuu nama guutuu fannifame? Barsiisaan hin deebisneeti. Barsiisaan kitaaboo. Gaafata akkam jetta? Yaa boo maal seetan? Laa dubbii waa'ee sadan tokkummaa kana hiikuurra barnoota sabjektii guutuu isaa nama tokkoon barsiisu jechuutu irra caala. Irra salphaadha. Warran beekneefi kan warra itti namanneefi. Hin dandeessu. Warra jalloota akka keessanii. Wallaahi inni barsiisuu hin galleef waan san. Miskiina dhugaa waaqaa isinitti fakkaata bar. Yohaannisummaan dhufee Yohaannis takkaan barsiisuu jedhe irraa quban qabu inni nu wallaahi. Amma Yohaannis tokko geetiin haasoitu kana geetii amma Yohaannisuma tokko san si harkaa facaasume. Seen facaasin diigin mana. Yaa facaasu seexanii jechuudha baarsa xalaatu usteen teessunarra. Jalqaba irratti sagalee ture sagalee waan hunduma dura ture sagalichi waaqayyoo bira ture sagalichi ofii isaatiif waaqayyoo ture jaami. Koo inni jalqaba waan hunduma ture sun okkoo Yesuusidha. Sagaleen san wangeela Yohaannis 1:14 irratti nama foonii ta'e nu gidduu buufatee jira sagaleen san waaqaami. Waaqummaan keessa jira nama guutuu waaqa guutuu yaa. An sagalee si gaafadhe sagaleen nama guutuudha. Sagaleen kee achitu waluma deebi akka hubadhetti si deebi. Sagalee qofa si gaafadhe sagalee qofa sagaleen qoftiin waaqaami. Maayikii banadhu sagaleen qoftiin waaqaami. Geeti. Qoy sagaleen qoftiin waaqamoo waaqaa miti. Amma osuma kana walii yaanu gizee garaa Maryamit dhayne waaqni chuma badaa beek sagaleen chuma baddi garaa Maryamin seentu isiini. Osoo Yesuus Maryamaan osoo Yesuus ilmi ishee kun ergama waaqayyoon itti dhufin eenyu waaqessu turte. Waaqayyo. Okay, Yesuus Kiristoos gaafa gadameessaa isii keessa jiru bara warri lafa biyya lafaarra jiru yaa waaqayyoo keenya yaa isa garaa Maariyaam dubroo Maariyaam keessa jirtu jedhee kadhatamu yaa waaqayyoo abbaa isa waaqarra jirtu jedhee kadhata. Isa abbaarra jiru jedhee kadhata waaqummaan itti gadi hin buune yeroo san akkasi. Maryamuu gaafa teessoo mucaa isii daa'ima isii kana lafarraa ariyaa hojjechiifachaan turre gaafa jalaa bodu sanii siifi Yoosef dhaqanii bar yaa ilma kiyya maaliif akkana na goota? Anaaf abbaan kee barbaannee si dhabneette waaqa dhayiteeti Maryame waaqa ayyaan Maryaatti. Namni barbaadu waggaa 12 sanuu badee jedha uummata guyyaa 3 maal badee mana bartee uummata hedduu dhaqeechi taa'ee waa baratu harkan barbaadu turte waaqayyoo argitanii jettee immoo ilma kee namni deemtee tuuta keessaa dhabdee bar imala deebitee bar deebi'anii barbaadanii bulanii gartee achi deebi'anii ganda irraa duraan deeman san gaafa gartee ayyaana wayii dhaqan Yahudootaan ayyaana deemanii beektaa imala akka Oromoon tun gartee irreessa deemtu maal jettanii deemtu kan. Kana deemanii achi dhaqanii bulanii gaafa deeman tuuta wayii jala arganii achiin tuuta adda addaa jaarsaa fi qaadhiman kan Yoosef fi waliin ta'a wal yaasisaa lubbuu jechaa waliin deemanii miti mucaan kun jalaa miliqe. Badee haa gabayaa. Rabde haa gaafa achi dhaqanii deeman guyyaa 3 booda bar guyyaa 2 amna guyyaa 2 moo 3 booda bar eessabbaasaa jira telefoonniin jiru. Bakka inni zooree ganda kana maal godha kana deemuun jiru ganda duraan dhaqe sani biyyuma duraa yeroo sana achi deebi'ee bar. Osoo barbaaddu gaafattu waldaa cufa masjiida hunda osoo dheettee gartee sinagoogii dheettee gaafattu yaa ilma koo ittiin gaafa qacam goote alhamdulillah yaa ilma koo anaa fi abbaan kan kee osoo si barbaadu kanatti rifannee kana nu goote maal taate mana abbaa mana rabbii keessa osoo hin jiru jechuudha mana waaqoo mana
ibda keessa osoo hin jiru maal gartee na barbaadanii yoo jedheen bara. Waaqayyo namni badee barbaadu. Ani waaqayyo ani waan maal jedhee waajiin jedhee waajii gaafan seexaanaan waaqessaan jedhe waan Yesuus irra maaliif jennaan seexaaniin duune ka meera guma seexaana du'e kan jedhu ka seexaaniin du'e jedhu hafi wangeela irra. Because ani maaliif jennaan yaa Ustaz Abu Muazzilal waaqayyuma guddaa kanaanuu gaddeebisanii waaqayyoon Yesuus gaafa jedhani waaqummaa isa keessa jira gaafa jedhani waaqayyuma guddaa kana xiqqeessanii nama kiiloo meeqaa godhuun kun yaaboo barqaanidha bar yaaboo waan kana waaqayyoon akka jedhe mana eessannaa jaartan jedhe wangeela keessatti akkuma eessannaa jaartan bantiiwwan waaqaa fi lafaa nan fuutu jedhe bar waaqayyoo guddaa kana gaddeebisanii qaama saalaa Abu Mu'aazii fi ati Jaafar achiin xiqqaa qaama saalaa harmee teenyaa keessa mucluu gajjanna keessa xiqqee achiin gabbeera rakkatee dubartiin haguuci minfattu akkasii boochi waaqayyoon Maryama akkasii boochisee wuuy godhee irraa dhalatu moo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. No jarana waan kun eebbisu waaqayyoon fuudhanii garaa namaa kalkas udaan marrimaan cincaa achi keessa kaa waaqayyoon banti uumamaa hundumaa olitti gartee waa hundumaa olitti oltee jira jara. Alal arshis tawaa jedha wangeelinu gartee waa hunda gararraa jedha jarana. Gartee achi jira. Gartee teessoo waaqayyoo jedha achi gubba jirti. Yesuus Kiristoos gaafa deemus gara waaqayyoo keessa ol naan ba'a. Gartee ergamuun hojiin oluma bee malee waaqayyoon bakka hunda jiran hin jiran ammoo hin jenne waan Yesuus waaqayyoon bakka hunda jira. Waaqayyoon takkaan hin jenne gartee an bakka hundaan jira achumaa nama arga bakka hunda jechuun bar waaqayyoon na wajjin jira. Amaanu'eel jechuun gartee waaqayyoon wajjin jira abboo Jaafaroo waaqayyoon wajjin jira abboo rabbiin wajjin jira waan akkana isaa wajjin hojii taa'u jira jechuun miti bar. Beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin bakkuma san irraa warra mootummaan tokko osoo biyya mootummaan itti keessa jirtu arras yoo jira mootummaan bakka taa'ee si eeguu jira waan naafeetee hojjechuu jiru kana mootummaan akkanatti kallattiin arga sagalee teenya dhagee waan ati gootu bakka ati jirtu lookeeshin akka beeka waliigallee kana caalaa waaqayyoon on beeku waaqayyoon jaalala waaqayyoon mee waan jedhu ilma tokko qabdaa jennu ilma kee yoo dabarsitee naa kannite ilma kana kan akkaan jaaladhuun sii kannite hooda Abu Mu'aaz jechuun ajjeesi jechuudha. Haasita jaajiru guddi. La. Abboomii kurnan keessa waan jedhu kurnan keessatti abboomii kurnan keessa tokkoffaa irratti afuraffatti gadi bu'ee maal jedha waaqayyo hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira jedha hin ajjeesin kan jedhu ilma tokkicha isaa ajjeese kan jedhu abboomii san diige jechuudha waaqayyoon ka ajjecha ka ilma isaa irratti ajjecha labse anaa fi Jaafarii fi waajiidhaaf maal godha abiyyiidhaaf maal nu ajjeesin jennaan waaqayyoon nama ajjeesa ilma isaa ajjeese. Eenyutu jedhame Maariyaam eenyutu ajjeese jennaan Nabi Muhammad naan jedhe waan inni naan jedhe bar Allah keessanii naan jedhe wajjin Allahu Akbar jedheen Yesuus eenyu ajjeese jennaan seexaanaa fi Allah naan jedhe akkanaan jedhe harka ol qabee Allahu Akbar waaqayyoon kiyya waaqayyoo kee ajjeese koon nu jalatti buliin jedheen keenya jalatti ammas waggaa muraasa booda deemee gartee waaqayyo Yesuus ajjeesuu la danda'a jedhe hayyee Yesuus ni ajjeesa eeyye Maariyaam eenyu ajjeese duu qabdi kaa Yesuus tu ajjeese ilma haadha ajjeese jedhemu ilma haadha ajjeese kun eeka ati Jaafar harmeete yoo ajjeefte Yesuus Maariyaamiif maal ta'a jennaan ilma eenyu Maariyaam ajjeese naan Yesuus ilma abbaa ajjeese waaqessu nuun jenne ilma haadha ajjeese. Achitti dhumatte inta haala amru jennee achitti okay jedheen deebi'ee Yesuus Kristos fakkeenya role model itti laallatti akka Yesuus ta'uu barbaaddaa miti hin jedhee Yesuus hin fuune fuudhisiin hin jenne maal abbaa keetitti fuutaan jee hin fuudhuuf karoora ni qabdaa hin jeenati gartee Aadam ammoo maalitti Aadam maal laallatta Aadam gartee cubbamaa dheettanii Aadam hin komattanii eenyu hordoftan mee kiristaanuma tokko fuudhaa fi heeruma keessa Yesuus guyyuma tokko intala takka fuudhaa lama fuudhaa hin fuudhina fuudhaa jedheetu hin beeku. Eenyu hordofu kallattiidhaan mina haythu laa yashuruna karaan beekne Nabi Muhammad maaliif jennaan kallatti Musee Abrahaamis ejja jaane arrabsa Abrahaam jaartii sadii qaba Museen sadii qaba Yisaaq saddeet maal qaba Daawit Salamoon jettan jaartii kuma takka gandina intala dhadhee kuma miti namni kuma takka ga'u dubartii kuma takka qaboo Nabi Muhammad sagal qaba aboo anesoo silaa quraana keessa jaartii Nabi Muhammad abbaa kuma takka fuudhee yoo jedhan meeqam jedheetiin dubbadhaa'u arrasa sagaliitiin bu'een isaan wangeela kana keessa jaartii kumata ka aandi shimis kumata kan deema namtichi kun gaba akka umat Nabi Muhammad
yoo sa'uma takka kanneef dubartii sagal irratti sa'a sagal keessa waliin ga'e Salamoon mee dubartii gara keenya halkan gaarii isiniif haa ta'u. Ayye. Gaafii duratti fi tokkoffaatti mitos boqonnaa lama shanirra dubbifadha. Gaafii xiyyanaa deebisi. Deemii dubbifadhu tokkoffaatti mitos boqonnaa lama lakkoofsa shanirra. Tokkoffaan Xiimotewos boqonnaan lama lakkoofsa shanii boqonnaan jaalakoo isii wannaatis akka sanuma dubbata kanneen ansi. Yesuusiif maaliidha? Isuma san dubbisisumatu deebi'a. Waa'ee hafuuraati. Sagalichi Waaqayyo naan jetteemi sagalichi erga Waaqayyo ta'e sagalichuma Waaqayyoo kanaatu garaa Maryam keessa buufate. Foon uffatee dhufe yaa. Foon uffachuu siin hin jenne sagalichi jalqaba Waaqa ture suni sagalichuma jalqaba Waaqa ture saniitu daareektii garaa Maryam keessa buufateemi. Kanaafuu Maryam Waaqa ulfoofteemi. Waaqa guutuu ilaali Waaqan jedhu Waaqa guutuu marree guutuu miti Maryam kan isiin ulfoofte Waaqa guutuu Waaqa ulfoofteemi sagalichi jalqaba gaafa duratti dhaqusa wayi Waaqa guutuu nama guutuudha. Waaquma guutuu qaba. Yohaannis 28 dubbifadhu isaaf. Awwaa Yohaannis sin gaafanne waan si gaafachuu jiru. Sagalichi isin mormiidhaaf malee deebiin Yohaannis 28 waan kanaan dubbatu waan biraatti nan geessini Yohaannis 28 waan kanaan dubbata wanti inni si gaafachuu jiru. Sagalichi dhaqii dubbifadhu dura dhaqii waan kanaan dubbatu. Dhaqii dubbifadhu akkuma nama argaaru taata bar. Yohaannis boqonnuma 28 qaba Yohaannis dura. Deemi dubbifadhu. Yohaannis boqonnaa 28 isaa fide qoy. Maqaa Yesuusi. Lakkoofsa 28. Boqonnaa meeqa? Boqonnaa 8 irra. Boqonnaa 8 irra. 8 moo 3? Maqaa 8 Yohaannis. Boqonnaa 8 lakkoofsa 28 maal jedha? Deemi dubbifadhu ka. Maal janaa hima? Dhaqii dubbifadhu ka. Akkana na godhi. Dhaqii dubbifadhu malee waan junaa hima akkanumatti. Ikko deemi dubbifadhuun argita. Waa'ee fannisuu Yesuus Kiristoos dubbata. Ikko dhaqii dubbifadhu maal jedha dubbifadhu deemi. Waa'ee fannoo yoom si gaafadhe fannoo mankaniin si gaafadhe sagalichuma Waaqa turte saniitu garaa Maryam keessa buufate hinji malee fannoo sin gaafanne. Ati waanuma namnichi barreessee fannoodhaa isaatiif barreessee si kanneen waan an si gaafadhe dhiiftee waanuma isaan barreessanii si kanneen deebisaa naa kan nu jirta. Gaafiin an si gaafadhe waan biraa kaatina kanniti waa'ee fannisu. Kanaaf Yesuus ilma namaa kana jaa ilma namaa kana. Kanaaf Yesuus ilma namaa kana jala. Yohaannis boqonnaan 28 boqonnaan 8 lakkoofsi 28 kaate fidde. Kanaaf Yesuus ilma namaa kana jaan. Kanaaf Yesuus ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii eenyu akka ta'e ani isa abbaan ana barsiise akkaan dubbadhu malee ofiin homaa akka hin hojjennes hin hubattu. Akkas jaa. Eenyu akkaan ta'e. Kanaafuu abbummaa isa keessa jira ka abbummaan bifaan hin qabamu abbummaan isa keessa. Abbaan na barsiisee na ergee jaan ofii xiyyaaf wanta akka bakka minim wucciidha Yesuus wanta. Ikko sittime abbummaan isa keessa jira abbummaan bifaan hin qabamu. Ani abbaa miti akaakoon keessa jira. Awwaay akaakoon keessa jiraachuu sin gaafannan kanneen si gaafachuu jiru. Sagalicha jalqaba waan hunda dura ture ka Waaqayyo ture sanii garaa Maryam keessa buufate. Osoo beektu mormita ukkoo rakkoon kan kee. Maal